obsi warroota Yesus ergamaadha waaqaa miti jedhaniin maal jetta? Akkamitti akkana jedhu ante dhageetta Yesus gaaf tokko barattoota isaaniitiin akkana jedhe namoonni eenyu naan jedhaa isaaniin jedhe namoonni Eeliyaas siin jedhu Yohaannis siin jedhu Zakkaariyaas siin jedhu nabiyyoota keessaa isa tokko siin jedhu jedhaniin isinoo eenyu naan jettaanii jedhe isaan gaafate akkana jedhe Phexrosis akkana isaan jedhe ani garuu masii isa jiraataa ilma waaqayyoo siin jedhaa jedhe kanammoo abbaa koo isa waaqa irraattu si ibsee jedheen Yesuusis deebisee obboleeyyan koo Yesuus Kiristoos anoo masiidha dhugaadha jedhe ani ergamaadhaan jenne anoo dhugaadha masiidha jedhe akkana jedha Qolaasiyaas 1:15 Kiristoos bifa waaqayyummaa inni ijaan hin argamne ittiin namatti mul'ateedha uumama hundumaa duras dhalate ammallee dhageeffadhaa osoma isin jibbisiisuu fi isinitti hadhaa'u liqimsa namni ilma waaqayyootti amanu jireenya barabaraa qaba ilma waaqayyoo kan hin abboomamne garuu jireenya hin argatu dheekkamsa waaqayyootu isarratti hafa malee jedhe Yohaannis 3:36 tana liqimsa Yesuus jireenya dhugaati. Obsi warra Yesuus Israa'el qofaaf ergame jedhanii maal jedhu? Caafanni qullaayaan namni maqaa gooftaa waamatu hundinuu hin oola jedhe Roomee 10:13 irra bifadhaa caafamee jira. Waan ancitee sitti hafee anatu beeka waan ancitee sitti hafee anatu beeka hirkoo guyyaa. Wambira nordofno